nagaa keessanii ana bulattiin keessa nagaa kootii nagaa guutuurraa afaan qabaa Kiristoos keessa ta'e gaafii tasseefirreen koo waaqayyoodha. Akkam jirtu nagaa kootii sinii jedha uffata tokkosaa jira. Akkanatti uffata bichaan tokkosaa sinii jira. Uffata bichaan tokkosaa birrii 2,000 hojii hojjetanii jechuudha. Koottu sana ta'e koottu kana ta'e isiniin jedhu. Kanaaf egaa akkanatti hojjannaa jabaadhaa. Isiniin jedha. Nama kaayyoodhaaf hojjetu taa'aa jettaniin hojjetii nagaaf hojjetan kun waraabni akkasitti nama hojjechiifti. Koottu fuudhii baasi siin jettees hojjechiifti jechuudha. Nama kaayyoodhaa ta'uu hojjedhaa. Naana. Achi dhessi hojjechiisu kaayyoodhaaf hojjedhu gaafa hojjettu kaayyoodhaaf hojjedhu karooraaf hojjedhu waan hojjettu walitti qabadhu gaafa galtee ittiin nama taa'aa ibidda ofirraa fudhatee namarraa fuudhu jedha Oromoon. Duraan dursine karooraaf hojjechuu qabna. Araamni akka kanatti sa'aatii 24 nama hojjechiisti. Boqonnaan hin jiru hin beektu kaayyoodhaaf hojjedhaa isiniin jedha. Waliin turra. Tole ka buna dafisi jedhanii jiru akkuma dhageessanii isiniin jedha. Buna dafisa. Miini guyyaanuu hin dhumne sa'aatii 24 si hojjechiisanii Ascot, akka nama sirba sirbii yookiin akka nama makiinaa isaaniitti wanni guutuu jechuudha. Akka makiinaa isaanii wanni itti guutu miti makiinaa isaaniitti gaazii guutu. Dhala namaatiif garuu yaani tokko keessa jiru jechuudha. Sanbanni dhufee qidaamee dhufee ati boqonnaa qabdu otomaatikii hojjetta jechuudha. Qarshii isaanii kennanis hojjechiisanii fi firiidamiin kee fi jireenyi kee waliin fakkaatu. Jireenya jijjiiruun qarshii isaanii kaffalanis hojjechiisan jechuudha. Yaa'us immoo isuma ciniinnattanii nama kaayyoo waaqa faana jira. Duraan dursaatti karoora keessan keessatti gooftaa waan baadhaa waaqayyo danda'aadha. Sanaan booda jijjiiramuun hin danda'ama. Karoora keessan keessatti yaada keessan keessatti gooftaa qabaadhaa malee biyyi lafaa abdii namaaf hin taatu. Wanta jirees abdii namaaf hin laatu. Kanaaf warra kaayyoo ta'anii hojjennu isiniin jedha. Obbolootaan koo warri hojjetan warri kaayyoodhaan hojjetanii in milkaa'u koottaa warra kaayyoo ta'anaa wal gorsinaa isiniin jedha. Tokkoffaan immoo yeroo ati si waaman as si waaman hin aariina haarsa malee diina keessa jechuudha. Ati si waaman as si waamee sa'aatii keessan guubuu boqonnaa si dhoowwu daa'imni isaanii sa'aatii 24 nama ajajatti xixiqqoon isaanii sa'aatii 20 gurguddoon isaanii sa'aatii 24 nama ajajatu. Sinuu beektu kaasa kana maala isiniin jedha. Kanaaf warra kaayyoo ta'a waan baataniif beekaa
bara gowwoomsaan baay'ate keessa jirra. As kanatti immoo umuriin keenya namoonni gaafa waa balaan biyya alaa keessatti nama laga ebaluu waggaa ammasii hojjette ebaluu waggaa ammasii hojjette garuu maan qabdadhani beena dhala namaa mana namaa barbaada jedha namni lubbuu irratti lubbuu luuta irratti. Kanaaf isa kana immoo nus ooluudhaaf obboloota fuulduraan dursinee gooftaa keenya hin kadhannaa waan jennu irratti immoo karooraan hojjedhaa akka milkooftaniif isiniin jedha. Egaa cimtanii hojjettan lafa yaaddan ga'uu dandeessu. Gaafa of taatan namaaf ta'uun hin dhibu jechuudha. Duraan dursee nama of ta'etu namaaf ta'a. Duraan dursee yoo ofii keenya galma yaadame geeni waan qabatamaa tokko harkaan qabanne nama biraatti ta'uun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf waan gowwoomsaa baraa waan itti nama ijoolleen keenya rakkachaa jiranii ofii keenya illee itti darbuudhaaf jiru kanarraa of eegne akka ammatti haramni nama hojjechiistu kana bartanii xiyyeeffannoodhaan maallaqni isaan namaa kennaniif hojii isaan nama hojjechiisa waliin fakkaatu isiniin jedha. Jabaadhaatii warra jijjiiramaaf hojjetu ta'aa isiniin jedha. Karoora qabaadha. Karoora keessatti immoo gooftaan isiniif haa makamu isiniin jedha. Egaa margitanii ani immoo buna kiyya dafisee fixeera. Gara kushiinaadha gara manichaatti deebi'ee uffata na hafte tokko isiniin jedha. Borummoo manni barumsaa hin jira. Akka kanatti adda nama kutachiisanii nama hojjechiisu. Garuu gooftaan danda'aadha. jabaadhaatii hojjedhaa namni sin gowwoomsinii barri keessa dhidhuunii sa'aatii 24 sin hojjechiifatanii namni biraamoo sin gowwoomsinii jabaadhaa warra kaayoo qaban warra mul'ata qaban ta'adhaa isin jennee fayyaa keenya itti deebinee dhabuu otoo hin taane fayyaa dhabuu bichaa otoo hin taane hojjennee argachuu qabna. Deddeebinee asitti barri keenya dhume harroota arabaa ta'uu qabna obboloota koo dammaquu qabna. Dammaqanii duratti hojjechaa jiru isaanis waan ta'eef dammaqaa jireenya keessanii of jalaan balleessinaa. Namni kan wanta nuti argamaa jalqaba yaada isaa balleessa, yaada isaa namarratti hidhata, saniin booda kufaatiin itti dhufa. Gaafa of taatanii waaqayyo qabaatanii kaatan maal taatan? Kanaaf jabaadhaatii warra mul'ata warra hojjetee beekamu ta'aa isinii jedha. Shaayinaan kanaaf immoo warri haaraa taatan subscribe, like, share gochuudhaan kottaa waan baay'ee jira. Waan ani biratti arge sirriitti malee waan ani biraatti arge sirriitti akkaataa kamiin akkamitti karaa salphaa ta'een hojjennee jijjiiramuu dandeenya. Kan nama bichaa ilaalu otoo hin taane warra milkaan ilaalu bichaa otoo hin taane nutis fakkeenya nama biraa ta'uu qabna.
hojjennee jijjiiramuu qabna waan xiqqoodhaan otoo barri keenya dhumeen otoo dhibeen tokko birri isaanii koo birri ilkaan namaa yaaluu hin dandeenye kan kolaalitti dhiisi kan coggaarraa dhiisi kan mana ijaaruu dhiisi kan lafa bituu dhiisi baay'een keenya ammoo jechuudha waa hojjenne hunda guyyaa tokkotti fedha innis karaa salphaan jireenya ijaarrachuu otoo danda'amu namoonni amma xiqqoo wal arganitti onlaayinii irratti torbee lamaaf gaa'ela dhaabbatanii ishii waggaa ja'a hojjette veelloo fi makiinata karaa yaatee yeroo torbee sadii booda hojii bultii ishii ittee baati isa kanas nu hawwachu karoorfannee eenyufaan akka gaa'ela dhaabbannu qaba ilaaluu qaba birriin akka jiru gaa'ela dhaabbachuu qaba gaa'elli birrii irratti hundaa'u jireenyi nama birrii irratti hundaa'u inni si jaalatu lafa duwwaaras jaalata lafa duwwaaras jajjabeessa haay jirta fayyaa keeti waggaa meeqa hojjette eessa jirta beerutodha ammoo beerut kaalsi miila isaanii taate namni beerut ilaalu biyyoota akkasii jiraawwatte sa'aatii 20 lubbuu kiyya waan ofii kiyya seen jedha sa'aatii 20 lubbuus waan ofii si ta'uu danda'u kun torbaandiidha soobduu jabaan akka nama kamii ijaaruu dandeessa akka nama kamii makiinaa oofuu dandeessa akka nama kamii tajaajiluu dandeessa akka nama kamii barsiisuu dandeessa deesh namaaf gadi taata ati nama ulfina qabudha ati simboo suuraa waaqayyoo uffatteetta hafuura waaqayyoo si keessaa namni sin hojjechiifate namni akka keetti taraan akka keetti sin hojjechiifate barri keessa dhumuuf biyya namaatti karooraan hojjedhu meessimoo namni waggaa lama hojjete waan ittiin ka'u qopheeffachuu qaba waggaa 10 waggaa 13 asii sukkuumamuu qabu jechuudha waggaa 10 waggaa 13tti dhaabbatanii nu sukkuumu kolaalitiin keenya gaafa dhattee daa yookiin hojii waa tokko nagaa jettu inni kan kolaalitii feelii inni kan dhibee adda addaatiin qabame kan akka jiru meeqa jira edda gaa'ela dhaabbate edda waan gaarii kan qabate maaliif jalqaba miidhame waan ta'eef jalqaba miidhameen hin jilbeeffatiin waan dhufee hin jilbeeffatiin waan ija qabu waan mul'ata qabu jilbeeffadhu hojjedhu fiixaan ba'isaaf duraan dursa immoo karoora keessatti waaqayyo waan badhu inni alfaadhas omeegadhas jalqaba isa dhumaas sii ta'uu danda'a jalqaba keetis dhuma keetifis gooftaa waan maddu namarra yaada kee kaa'e naman hin dorgomiin maaliif gaafa namtichi kufee kufta fa'a waan ta'eef jechuudha namni namarraa korrojee qabxii olaanaa fidee iddoo gaamu tokko ga'u waan ittiin darbu qabaa miti iddoo sana gaafa ga'e garuu akka duratti korrojuu hin danda'u yookiin kilaasii kutaa isaa keessatti itti kennamuu danda'a wanni gaafa sana maal eessa fidee hojjeta diroo sammuu isaa hojjechaa ture korrojaa ture gaafa namni sun si biraa kufta of ta'i amma waan xiqqoo qaburraa hojjedhu uffatan biyya nama tokko sun hin danda'amu midhaan qotorsiisuun hin danda'amu mana shaayii wanti xiqqoo kaapitaala gurguddaatti seentanii akka goonda damma keessa bu'een ta'ina goonda damma keessa bu'e koo danda'een qabu akkas ta'uu hin qabnu rafuu hin qabnu viidiyoo biraatti walitti deemna boloota sa'aatii sokkee jedha